Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree hordoftoota koo har'a kan laallu dubartiin tokko akkamitti dhiirarraa kabaja argachuu dandeetti osoo waan tokkollee rakkatin osoo ittiin cinqamini kabaja dhiirarraa akkamitti argachuu dandeetti ka jedhu wajjin laallaa hanga xumura qophii kanaatti akkana wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadha. Maarree hordoftoota koo jaalala keessatti kabajaan baay'ee barbaachisaa. Yeroo namni tokko jaalalaan qabame wal kabajuun, waan walii beekuun, rakkina walii hubachuun, ammoo keessumattuu dubartiin tokko akka dhiirri rakkina hubatee fi isii kabaju sirriitti barbaaddi jechuudha. Dhiirrilleen akkasumatti kabaja barbaadaa jechuudha. Garuu yeroo tokko kabajaan jaalala keessatti akka salphaatti hin argamu. Akkamitti argachuu dandeenya? Keessumattuu akkamitti dubartiin tokko jaalala keessatti kabaja dhiirarraa argachuu dandeetti osoo ittiin rakkatin haaluma salphaan akkamitti argachuu dandeetti? Karaan isiin ittiin osoo hin rakkatin jaalala keessatti kabaja dhiira tokkorraa ittiin argattu maal fayyoo gootee kan jedhu wajjin laallaa hanga xumura sagantaa kanaatti akkana wajjin turtan ammarraa kabajaan isin affeera. Maarree hordoftoota koo dubartiin tokko dhiirarraa jaalala keessatti kabajaa argachuu fi jalqaba uf kabajuu qabdi. Uf kabajuu qabdi jechuun maal jechuudha? Yeroo yaada kennattuu, yeroo yaada isii irratti kabaja ufii godhu qabdi jechuudha. Yoo ufiin kabajne, yoo kabajaa ufii hin goone sun sadarkaa isii dhiira sun biratti sadarkaa isiitii fi fudhatama isii dhiira amma isii wajjin jirtu kana biratti dhabsiisuu danda'a. Kanaafuu ka jalqabaa uf kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Uf kabajuu isiniin jedhu isinii galaa jechuudha. Waan sadarkaa isii gabbuusu gochuu dhabuu jechuudha. Yeroo jaalala keessa jirtu haala suniin. Kabiraa ammoo dubartiin tokko karaan isiitti dhiirarraa kabaja argachuu dandeettuun yeroo dubartii biraatiin wal bira of qabu baattee uf taati. Fakkeenyaaf dubartii biraatiin uf madaalu ishee yookaan rifeensa dheeraa qabaattu taate atillee rifeensa dheeraa fekkii godhatteeti rifeensa dheeraa godhachuu yookaan ammoo yoo dubartiin tokko akkan uffattu taate atillee sun fakkaatu deemu kunini jaalallee kee biratti kabajaa si dhoorkuu waan danda'uu fi kabajaa uftaatee yoo itti mul'atte inni suniin si beekaa jechuudha. Kanaafuu waan agartee hin qabne tokko waan si bira hin jirre tokko fakkaachuuf hin deemin uftayii nama biraatiin wal bira uf hin qabin nama biraatiin wal bira uf madaaluun baay'ee hin barbaachisu jechuudha jaalala keessatti. Kabiraa immoo dhiirarraa kabaja argachuuf dubartiin tokko maal godhu qabdii gaafii jedhuu fi yeroo hunda boo'ichaan baay'isiin. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf yeroo tokko yoo aartee boo'uu dandeetta. Haa ta'u ammoo yeroo hunda boo'uu waan tokko irratti waanuma xiqqoo tokkoon aartee akka biraa ta'uu mufachuu yookaan ammoo kanaafuu siireessi taate yeroo hunda boottee maal jetteennaan kunis kabajaa si dhabsiisaa jechuudha. Istaandardi yookaan ammoo sadarkaa kee gabbuusuu danda'a. Waan barbaaddu sun yookaan ammoo waan feetu suni itti boo'uu osoo hin taane yookaan ammoo karuma akka uf kabajju suniin yoo jette dhiira tokkollee si kabajaa jechuudha. Ammoo yeroo hunda yoo ati bootte yookaan ammoo yoo ati yeroo hunda ka garaa laaftu taate dhiirri waan akkasii sun hin jaalatanii jechuudha. Kabiraa ammoo dhiirri tokko akkasii kabajju yookaan barbaaddu taate daftee ittiin kenni. Kuni fakkeenyaaf waan inni barbaadu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa si gaafachuu danda'a, waan wayii si gaafachuu danda'a. Kana daftee itti kennitee jalbuu hin qabdu jechuudha. Kabiraa ammoo dhiira suni
sammuu isaa madaaluu qabda jechuudha. Gaafii inni si gaafate yookaan immoo waliin haasoftan keessatti gaafii gaafattee yaada kan kee jajjabaa ta'uu yaadni kan kee ka addaa ta'uu ka isaa irraa addaa ta'uu yaadi sun ammoo kanaaf akka barbaadde itti himuu kun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yaada kan kee yoo beeke si kabajaa jechuudha. Yaada kan kee yaadu fi qabdu ka isaa qofa jaltee osoo hin taane yaadu fi qabdu itti mul'isuu qabdaa jechuudha. Ka biraa ammoo isallee kabajuu. Isas yoo kabajee dhiirri sun si kabajaa jechuudha. Ka biraa jaalallee wajjin jirtu kana deeggaruu. Waan inni hojjetu irratti, waan inni baratu irratti, waan wajjin taatan irratti deeggaruu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun kabaja isaa sittoraa jechuudha. Isiin na yaaddii, isiin nama akkanaatii ka jedhu yaada isaa keessa kaa'aa jechuudha. Karaa inni ittiin si tajaajilu itti himuu. Fakkeenyaaf waan inni siin jedhee ati waan akkanaa kan uffadhu, waan akkanaa kan keewwadhu siin jedhaa kana fedha, akkanaa kana fedhatte ofishaalii itti himuu. Ka biraa ammoo garaa laafuu nama jajjabaatu ta'uu qabdu. Ka biraa ammoo yaada kan kee wajjin mari'achuu, yaada kan kee waan egereetti deemtan akkamitti akka itti hojii jiraattan, akkamitti akka itti wajjin gara fuulduraa jireenya keessan jijjiirtan wajjin mari'achuun baay'ee barbaachisaa. Kun karaa bajaa karaa inni ittiin sii kennu keessatti. Ka biraa ammoo amantummaa qabaachuu. Amantummaa waan waliin jettan, yaada waliin jettan walii guutuu fi kunis kabaja si horaa jechuudha. Ka biraa ammoo jaalallee kan keessuun dinqisiifachuu yookaan ammoo waan inni si godhee fi galateeffachuu akka isaa jaalala itti mul'isu. Kun hunduu dhiirri tokko akkasi kabaju karaa banaafi jechuudha. Marree hordoftoota koo karaa dhiirri tokko akkamitti akka dubartii tokko ittiin kabajuu wajjin ilaallee jirra. Viidiyoo kana ammoo akka jaalattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa. Namoota chaanalii keenya haarawaa taatan sabskiraayib godhaa. Viidiyoo lamaan asitti isinii bahu kana yoo ilaalaa ammoo hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii.